Akkamti wal bartanii irraa keessa? Ani karaa nan argee ishee mana barumsaa kolleejjii baratti Gimbiiti. Okay. Inni argee gaafa argu baay'ee jaalladheeni. Isa booddee bukkee qabee ofii koon gaafa inni baay'isee. Na sodaadheen durbaa wajjin haasoo gatiin sodaadhuufi nama itti ergadhee barsiisaa ishee wajjin barattu tokko isan itti ergee gaafachiifadhee isa booddee hin turte jechuudha. Waggaa tokko ol turte gara waggaa lammaffaatti kan deebiin haalattee. Okay. Akkasana obsa guddaa qabda. Yaa ani jireenya koo keessatti waan lapheen koo itti amanuu fi gatii kaffaluudhaaf yeroo hundumaa nan jaalladha. Waan lapheen koo itti amanneef garuu tola yoo naa kennaniif tola hin jiru keessi koo jireenya akkasiin qaba. Uumama koota akkasii. Waan namni natti murra caalaa waan keessa kootti caalaatti keessi koo laphee keessi koo fudhate sanaaf gatii baasuun natti tola. Yoo dukkana iyyuu ta'e haa dukkanaa iyyuu malee keessi kootti amana taanaan dukkana sana karaan ittiin keessa darbuu yaada malee dukkana kanarraa maqee darbuu hin barbaadu. Akka ittiin of barsiisee waaqayyoos akka ittiin leenjiseera. Kallattii sirriidha. So albeemii sadaffaa isa booda albeemii sadaffaa kan inni hojjedhe bara 1999 almost gara 2002 kan inni ba'e. Yeroo sana albeema sadaffaa yeroo hojjedhu asti deddeebi'anii chaalenjii qaba ture egaa yeroo sana isheen kan hojjettu aanaarra ture kan jiraannu achuma achi deddeebi'uun baay'ee ulfaata tajaajila jira. Fiqaaduu Rehoboot mana faarfannaa Rehoboot beektaa isaadha kan yeroo sana faarfannaa sana raabsee. Isa lakkoofsa lamaa beetaraa kan jedhamu tokko as jiru isaan ture kan raabsee lakkoofsa diima Fiqaaduudha. Mi'a kee baaddee attamiin galaanni isaa kan jedhu jechuudha. Isa booda inni yeroo Fiqaaduun isa raabsee booda 99 sana yeroo sana keessanii gara Gimbiitti muuvii godhean gara magaalaa Gimbiitti muuvii goone. Isa booda lakkoofsa 4 kan hojjedhee as Birookii biratti ture. Birookii feesa? Naannoo Dambaliin jira yeroo sana Birookii. Okay. Faarfannaa 3 kan naaf hojjete yeroo sana Daawit Lammiidha. Daawit Lammii yeroo sana irra jalqabaa. Okay. Isa kan Birookii hojjete faarfannaa tokko mucaa Saamsoon jedhamu tokko hojjete. Okay. Lakkoofsa 4 irra gahee immoo mana faarfannaa Keebiroon kan jedhamu tokko as naannoo Tustara kan jiranii Tsiyoonfaa kan jedhaman tokko isaan raabsee. Okay. Egaa yeroo sana faarfannaamti gabaarra ooluudha. Birrii xiqqoo nuu kennu. Faarfannaan sana gabaarra ooluu isaatii kan nuyi jennu malee ani birrii amma naa kenna birrii waan madhuu naan jennaa inni al tokko birrii baay'ee dha birrii 25 naa kaffaliin jedhee. Nani sittin xinnaatu jedhee gaafate namichi inni narraa bitu jechuudha. Na birrii masana naa kaffalee na isumaanii fuudhee raabsate inni yeroo sana egaa kaastiin baay'ee gurgurama ture jechuudha. Utuma jennuuti dhufnee lakkoofsa 5 immoo yeroo sana dhiyoodha inni. Lakkoofsa 5 immoo egaa mucaanuma nuyi nu biratti guddate Teediidha kan hojjete asti muuziqaa isaa. Inni isa yeroo dhiyooti. Akkasuma jennee deemaa dhufnee egaa an jireenya koo keessatti baay'ee isa jireenya tajaajilaa caalaa jireenya kiristiyaanummaa jireenya isaatti tan boqoddean. Kana ni maddu kana. Okay. Tajaajila isaa caalaa. Kan ta'uu qabus Siidha isaa caalaa ani dhugaa isaatti tan haara galfadheen kiristiyaanummaa. Kanaaf kanuma sitti. Kan ta'uu qabus sanadha jechuun Waaqayyoo jireenya kee jireenya akkamii dabarsitee